Waanan godhetti baay'ee gaabbeera. Ergan gocha kana raawwadhees gaabbiinan jiraachaa jira. Jireenyi koos jeeqamaadha. Dogoggoree meeshaa yaalii jijjiirraa qaama saalaatiin miidhameera. እኔ 100% ጭካኔ የተሞላበት የሕክምናና የማህበራዊ ሙከራ አካል እንደሆንኩ ይሰማኛል። ለ28 ዓመት በሴት ማንነት ውስጥ እየኖርኩ ነው ያለሁት። እናም በዚህ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ተጸጽቻለሁ። ይህ ነገር መከሰቱን ማመን አልቻልኩም። በአጠቃላይ ግን ህይወቴን አበላሽቶታል። Waanan godhe hundumaatti gaabbeera. Parsantii 100 guutuu ta'e dhaladhe. Garuu ergan qaama saalaa koo gara dubartiitti jijjiirsisee bara koo guutuu adda baheen ceephoo keessa jiraataa jira. Baay'een gadda. Jechoonni kun jecha namoonni qaama saalaa isaanii uumamaan waaqayyo kenneef jibbuudhaan ofii isaanii yaalii baqaqsuutiin gara namtolcheetti jijjiirratanidha. Dhugaa dubbachuuf mata duree kana yeroo kaafnu namatti hin tolu. Garuu egereen dhaloota keenyaa kanarraa waan fagaatu hin fakkaatu. Kanaafis har'a sirreessuu qabna. Kanaaf jennee mata duree kana isinii kaafnee qoodus jaalanne. Biyyoota guddatan jedhaman keessatti biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaatti qaroominatti fakkaatee mirga guutuu qabna jechuudhaan qaama isaanii waan fedhan gochuu akka gaarummaatti kan fudhatan yeroo ammaa kana lakkoofsi isaanii salphaa miti. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii keenya wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin akkuma jalqabarratti isinii qoonnee ammayyummaa fakkaatee waan dhalootaa fi dargaggoota keenya mancaasaa jiru ifatti isin biraan geenya. Sodaannee ajandicha utuun kaasin yoo bira dabarree egereen dhaloota keenyaas kanatti ba'uunsaa waan hafu miti. Kanaaf iyyuu miidhaa fi waan irra ga'ee fi namoota qaama saalaa isaanii gara namtolcheetti jijjiirratanii fi waan isaan naqqabee gaabbii isaan dhiyeessaa jiranis isin biraan geenya. Sana dura garuu daawwattoota keenya waamicha deeggarsaa tokko isin biraan geenya. Hojjetaa Wangeelaa Geetaachoo Dirribaa Abaatee kan jedhamu tajaajila waldaa Masarata Kiristoos aanaa meettaa walqixxee kan ta'e sababa nageenyi naannoo sana jiraatiniif namni wangeelaaf jedhee gatii baay'ee baasaa ture utuu olii gadi adeemu barasaa guutuutu wangeela lallabuu jiraataa ture. Balaa nageenyaa naannichatti uumameen wareegameetu jira. Namni kun nama nagaa nama wangeela labsu ture. Maarreegaatii maatii isaa bukkee haa dhaabbannu ergaa jedhuu fi akkaawuntii isaanii illee lakkoofsa bilbilaa isaanii illee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin tura. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa isiniif gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya bifuma isin nu gaafattaniin qophiilee keenya barreeffamaan argachuu kan barbaaddan fuula weebsaayitii amma iskiriinii kanarratti argitan christiannewsethiopia.com kan jedhu liinkii isaa koomentii jalqabaarra isiniif keenya. Achirraan seenuudhaan akkuma iskiriinii kanarratti argitan gara harka mirgaatiin gara xumuraa miila jalatti jechuudha mallattoo bilbilaa jirtu sanaa ala tokko gadi tuquudhaan aloo jechuun simachuun dagatina. Yeroo hundumaa ergaan keenya barreeffamaa wayita gadhiifaman mallattoon yaadachiisaa isin naqqabaa jechuudha. Yoo akka sana gootan kallattiidhaan gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf Kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalalli nufaa deebi'uu
nufaa deebi'u tokkummaan nufaa deebi'u nufaa deebi'u jaalalli nufaa deebi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa kana kan arganne fuula Facebookii Faarfataa Mangistuu Baqqalaa irraayi. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jechaa rakkina maatii tokko mudatee isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudhaan Faarfataa Mangistuu Baqqalaa akkas jechuun maxxanse. Hojjetaa Wangeelaa Geetaachoo Dirribaa Baatee kan jedhamu tajaajilaa waldaa Masarata Kiristoos Meettaa Walqixxee kan ta'e erga gaafa guyyaa Duwwaa 9/2003 hojii wangeelaatiif ba'ee waggoota 12 oliif nama Waaqa durattis nama durattis waamicha isaaf amanamee rakkina jireenya isaa irra jiru hundumaa obsaan danda'ee hojii Waaqayyoo hojjechaa as ga'eera. Geetaachoon nama waldaan isaa baay'ee itti boqotanii fi hawaasni baay'ee jaallatudha. Nama maatii isaaf amanamuu fi abbaa ijoollee lamaati. Egaa bakka itti namatti dhiitu hin beekan mitiiree rakkina nageenyaa yeroo darbee Meettaa Walqixxeetti mudateen lubbuun namoota baay'ee darbuun isaa beekamaadha. Maarree Geetaachoon balaa kanaan du'aan addunyaa kanarraa godaaneera. Duuti Geetaachoo kan nama gaddisiisuu fi wangeelaaf jedhee osoo iddoodhaa gara iddootti jooruu maatii isaaf otoo waan ittiin jiraatan hin qopheessin goodaatti dhiisee gara Gooftaatti adeemuu isaati. Kanaaf obboloonni rakkina kana gadi fageenyaan beekan maatii kana jiraachisuu qabna jechuudhaan sochii guddaa godhaa jiru. Erga Waaqayyo nu jiraachisee maatii kana haa yaadannu jechuudhaan namni Waaqayyoo Faarfataa Mangistuu Baqqalaa maxxanseetu jira. Dhugumaa nama kanaa fi maatii isaa gargaaruun nurra jiraata. Lakkoofsi akkaawuntii Baankii Daldala Itoophiyaa 1,50,27,85,58. Maqaan akkaawuntiin kun ittiin baname Margee Taarikuu Muhammad Amiin Girmaa Baqqalaati. Yeroo kamiyyuu kiristiyaanota balaa akka tasaatiin yookaan miidhaman bukkee dhaabbachuu ittuma fufaa isiniin jenna. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya. Namoonni baay'een biyyoota guddatan keessa jiran gocha kanaan dura godhanitti gaabbii guddaa keessa galanii jiru. Waanan godhetti baay'ee gaabbeera. Ergan gocha kana raawwadhees gaabbiinan jiraachaa jira. Jireenyi koos jeeqamaadha. Dogoggoree meeshaa yaalii jijjiirraa qaama saalaatiin miidhameera. Waanan godhe hundumaatti gaabbeera. Parsantii 100 dhiira guutuu ta'een dhaladhe. Garuu ergan qaama saalaa koo gara dubartiitti jijjiirsee bara koo guutuu adda ba'een ceephoo keessa jiraataa jira jechuudhaan gaddatti dhagaamee dubbatu namoonni biyya guddatan keessaa gocha kanarratti hirmaatan. Jechoonni kunniin jecha namoonni qaama saalaa isaanii uumamaan Waaqayyo isaaniif kenne jibbuudhaan ofii isaanii yaalii baqaqsuutiin gara namtolcheetti jijjiiratanidha. Dhugaa dubbachuuf mata duree kana yeroo kaafnu namatti hin tolu garuu egereen dhaloota keenyaa kanarraa waan fagaatu hin fakkaatu. Kanaafis har'a sirreessuu qabna. Kanaaf mata duree kana kaafnee isinii qooduu jaallanne. Biyyoota guddatan jedhaman keessattuu biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaatti qaroomina itti fakkaatee mirga guutuu qabna jechuudhaan qaama isaanii waan fedhan gochuu akka gaarummaatti kan fudhatan yeroo ammaa kana lakkoofsi isaanii hin beekamu. Baay'oliin dhiira ta'anii dhalatanii qaama isaanii uumamaa kaasuun gara qaama dubartiitti jijjiirsisaa dubartii namtolchee ta'anii dhiira jaallatanitti deebi'anii heerumaa jiru. Baay'oliin ammoo qaama koolleen jijjiirsisu jedhanii qaama Waaqayyoo wal qunnamtiif uumamaan isaaniif kenne dhiisanii karaa qaama isaaniif hin eeyyamaminii qaama bobbaa fi qaawwaawwan birootiin wal qunnamtii raawwatu. Isaan kun gara gocha kanaatti utuu hin darbin dura namoota hedduu wajjin ejjaa quufaa erga turanii boodadha gara kanatti kan isaan darban. Kana malees baay'oliin ammoo heerumanii fuudhanii erga gaa'ela dhaabbatanii boodas hiriyaa yookaan jaalallee dabalataa baafatanii alaalatti isaaniin wajjin manatti immoo abbaa manaa isaanii fi haadha manaa isaanii wajjin jiraatu. Kun egaa amaleeffannaa fi bartee ta'ee biyyoota guddatan keessatti waan mul'atudha. Tarii nutti waan haaraa fakkaata malee. Dhaloonni keenya yeroo ammaa kana haala uffannaa namoota biyyoota guddatan keessa jiraatanii akkeessaa adeemsaa fi jiruuf jireenya isaanii hordofaa jiru.
Maarree egereen dhaloota keenyaa akkuma jireenya isaanii hordofaa jiru kana fakkeenyummaa badaa isaan nutti agarsiisaa jiran hin hordofan jettanii yaadduree dhaloonni keenya. Xuraa'ummaan kana caalee maaltu jira ree? Waaqayyo bara Loox biyya Sodomiif Gomoraatti kan abidda roobsee gocha sodomummaa isaan raawwataniin kanaanidha. Kanaafis Waaqayyo abidda salfarii samiidhaa itti roobsuun dachee isaaniillee bara baraan isaan adabe. Hanga ammaatti dachee Sodomiif Gomoraa sanarraa biqiltuun hin biqilu, gammoojjii hamaadha. Hoo'ii naannoo sanaas nama hin jiraachisu. Lafti isaa salfariin kan haguugamedha. Abidda yoo itti qabsiiftan ammallee ni baqa. Maarree biyyoota akka Ameerikaa, Kaanaadaa, Xaaliyaan, Jarman, Faransaay, Hoolaand, Yuukireenii fi Ingiliz gochoota saala geeddarachuu fi sodomummaatti jiraachuu kun mirga ta'uusaa beeksisanii jiru. Garuu maaliif? Maaliif dhalli namaa uumaa harka Waaqayyoo jibbee namtolcheen of miidhagsuu yaalee laata? Gama biraatiin ammoo biyyoonni akka Ruusiyaa fi Pershiyaa durii yookaan Iraan amma ammoo gocha ciggaasisaa biyyoota armaan oliitti caqabne kana keessatti raawwataman cigga'aa lolaa mormaas jiru. Macaafni qulqulluun waa'ee hojii harka Waaqayyoo diiguu fi ofiin of tolchuu ilaalchisee akkas jedha. Ulfina Waaqayyoo isa hin duune bifa namaa isa duutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensaa miilla afuriitti, bifa warra lafa irra munyuuqaniittis jijjiiran. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti jijjiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadaniiru, hojjetaniiru. Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 16 tokkoffaa Tasalonqee 4:5. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanis karaa ittiin fedha foonii dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti jijjiiratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaa irraa jallisuu isaaniitiif adaba dhagna isaaniitti akka ta'utti fudhataniiru. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelummaatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jallaa fi waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Isaan jallina hammina sassata gadhummaa hundumaan guutamanii turan. Kanaanis guutamanii hin hinaafuu hin ajjeesuu, nama hin loluu, hin gowwomsuu, warra kaaniif sagadhee hin hawwuu, dhoksaa namaa hin mul'isuu, hin hamatuu, Waaqayyoon hin jibbu, humnaan nama irratti hin ka'uu, hin afuufamu, hin of jajuu, hamaa lafaa fuudhanii hin bixxilu, warra isaaniif hin abboomaman. Qalbiis hin qaban, waan dubbatan hin eegan, jaalala of keessaa hin qaban, hoo'aas hin qaban. Akka abboommii Waaqayyootti warra waan akkasii godhaniif duuni akka isaaniif ta'uu hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitii kana akkas ni godhu. Kana gochuu isaanii duwwaas utuu hin ta'in warra kana godhaniin ba'eessa gootan hin jedhu. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 23-32. Egaa macaafni qulqulluun saalfii tokko malee erga akkasitti dhoksaa namoota bara sanaa saaxileetii nuti waan itti qaanofnu hin qabaannu. Kan qophii kana isiniif dhiyeessineefis akka irraa barattanii fi akka irraa of eegdaniifidha. Maarree amma Itoophiyaa keessatti ifattiin mul'atiin malee darbee akkuma uffannaa biyyootaa warra lixaarraa ilaallee uffannu. Jireenyaanis isaan kan fakkaatan yookaan fakkeenyummaa isaanii kan fudhatan baay'eedha. Dhiironni tokko utuu akka dubartiitti uffatanii, akka dubartiitti of kuulanii, akka dubartiitti adeemanii fi haasa'anii nyaatanis ni mul'atu. Dubartoonnis akkuma kana amala hin baratamne amaloota dhiirarraa mul'atan utuu raawwatanii fi agarsiisanii ni mul'atu. Mee wayiin isin yaadachiisa. Dogoggora maatiin keenya yeroo ijoollummaatti raawwatan. Ijoollummaatti utuu jirruu yeroo afaan saaqannee sirriitti hin haasofne utuu hamaaf gaarii adda baafnee hin beekin. Dhiironni gaafa qamisii obboloota keenyaa shamarranii uffannu maatiin keenya ishoo gosh nuun jechaa nutti kolfu turan. Dubartoonni gaafa uffata dhiiraa baay'inaan uffatan mucaan koo dhiira fakkaatti akka dhiiraatti jabduudha jedhanii jajuu fakkeessanis dubbataa turan. Kun nurrattis ta'uudhaa baatuu ollaa keenya irratti raawwatamanii argineerra.
Shamarreen ati dhiira fakkaattaa deemsi kee akka dhiiraati utuu dhiira taatee jiraattee jedhamaa guddattee fi dhiirri ati baay'ee bareedda utuu shamarree taatee jiraattee jedhamaa guddatee erga of baranii booda qaama uumamaa isaanii gara qaama namni hawweef sanatti hin jijjiiran jettanii yaaddu. Dhuguma gargaarsa waaqayyoo ta'etu malee baay'oliin keenya silaa yoowwanaa waan nuuf hin malle hamaa keessatti kufneerra. Dubbiin sagalee waaqayyoo akkas jedha. Ati garuu yaa nama waaqayyoo kan hundumaarraa fagaadhu qajeelinaaf akka nama waaqayyootti jiraachuudhaaf amantiidhaaf jaalalaaf obsaaf gara laafummaadhaaf dhama'e. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 11. Har'a garuu nuti baraaramnus egereen dhaloota keenya nu yaaddessaa dhiirrii fi dubartiin wal makuu hin qabu. Adda addummaan uffataa jireenyaa fi adeemsaa jiraachuu qaba. Kana waaqayyotu jaallatee nuuf uume. Yeroo dhalannus fedha waaqayyoo taanee qaama jaallatamaa fi gaarii waaqayyoo nuuf jaallate kana qabannee dhalanne. Dargaggeessi dhiira ta'ee dhalatee lammii Itoophiyaa Diidee yookaan Daani'el jedhee of waamu kun dhiyeenya kana karaa TikTokiitiin ani dubartiidha jedhee akka dubartii of gochaa saala isaas jijjiirrateera. Baay'ee nama dhiba. Yaa isa dhiira taatee dhalattee gammadi. Ati qaamni waaqayyoo siin jaallate dhiirummaa keetiini. Yaa ishee durba taatee dhalattee atis dachaa gammadi. Siinis waaqayyoo qaama ulfinaa dubartummaa waan siif kenneef jaallattee dubartummaa keetti gammaduudhaan isa waaqayyo siif kenne kanaan jireenya kee itti fufuu qabda. Ati dubartii ta'uu kee namaa gadi ta'uu kee miti qixxee dhiiraati. Garuu horree akka baay'annuuf waaqayyo amalaa fi qaama boca garaagaraa nuuf uume malee. Kanaafuu yaa nama uumama waaqayyo tolchee miidhagsee si uumetti waa hin dabalin hin hir'isin waaqayyo isuma ittiin si uumeen si jaallata. Ati garuu isa barsiifamtee cimsitees itti amante sana eenyufaa irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Xumura irrattis daawwattoota keenya namoota karaa miidiyaa hawaasaa fageenya irratti wajjin haasoftan jalqaba eenyummaa isaanii adda baafadhaa. Viidiyoowwan TikTokii fi Feesbuukii irratti gadhiifaman fedhaa wal quunnamtii saalaa kakaasanii fi itti nama harkisan irraas fagaadhaa. Yerichi hammaateera. Gadhummaa fi xuraa'ummaan addunyaa keenya dhuunfates jira. Ergaa kana hiriyaa keessaniif illee sheer gochuudhaan gargaaraanii eebbifamaa. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa siniif gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa websaayitii keenyaa barreeffamaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa argachuu yoo barbaaddan liinkii koomentii jalqabaarra jiru gadi tuquudhaan achiin seentanii follow gochuudhaan nu hordofuu ni dandeessu. Sa'aatii muraasaa booddee amma odeeffannoo gara biraatiin deebinee ol arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.